Bismillahirrahmanirrahiim. Gurbaa tokkoo fi intala takkatu bultii ijaaranii wajji jiraatan. Daa'ima baatee afurii qaban. Inni shofeera makiinaa yeroo tiraakaraati. Yeroo tokko meeshaa fe'ee yoo bahe hanga baatii lamaa ala turuu danda'a. Gaafa jaartiin isaa ilmoo dhaltu hojii dhiisee isii wajji dhamaa ture. Abbaan makiinaa ammoo waan kanaan hedduu dallane. Sababaa san mallaqa guddaa kasaare. Dallansuu saniin gurbaa kana hojii irraa ari'ee shofeera biroo qaxare. Gurbaan kun ilmoo argachuu isaatiin haalaan gammadus dalagaa dhabee manatti deebi'uu isaatiif hedduu gaddee cinqame. Saahibban isaa hundatti bilbilatee dalagaa naa barbaadaa jedheen. Zamana kana keessatti ilmoo guddisuun dubbii laaftuu miti. Yeroo inni mallaqa dhabee kanatti daa'imni haarufni dhufee cinqaa hamtuu keessa isaan galche. Jaartiin isaatis hedduu cinqamte. Ofii baatee dalaguu hin dandeessu. Daa'ima baatee afurii harkaa qabdi. Inni ammoo dalagaa dhabee manatti deebi'e. Kiraa manaa waan baatii lamaan kafalle. Abbaan manaa guyyaarraa dhufee mallaqa fidaa jedhee gaafata. Yeroo xiqqoof nu obsi jedhanii kadhatanii ofirraa deebisan. Boodarraa abbaan manaa obsa dhabee ka'aan irraa bahaa jedheen. Miila jalatti kufanii kadhatanis homaa dhagahuu dide. Borganan mana kana keessatti isin arguu hin qabu jedheen. Mallaqa dhabanii waan hedduu rakkataniif haati nyaata gahaa hin argattu. Sababaa kanaaf harmi haadhaatis aannan daa'ima qubsuu hin qabu. Daa'imni harma goggogaa xuuxaa oolee waan bu'uuf dhabee iyya. Haati ammoo waan gootu wallaaltee ciistee imimmaan dhangalaasti. Abbaan daa'imaa waan kana argee obsa dhabe. Daa'ima beela'ee iyyuu fi jaartii isaa tammala wallaaltee imimmaan gannayitu argee hedduu qalbii cabe. As taa'ee jatiyyaa waan kana hunda arguu irra yoo xiqqaate mana kanaa gabbahee xiqqoo hara galfachuu naaf wayya jedhee ka'ee manaa bahe. Manaa bahuu malee gara deemuun beeku. Eega haalaan manarraa fagaatee booda karaa irraa achi maqee gaaddisa tokko jala taa'e. Qaamaan manarraa fagaatus qalbiin isaa mana jirti. Yoona daa'imni kiyya akkam ta'e laata? Jaartiin tiyya hoo akkam taate laata? Yaa Rabbii kiyya furmaanni kiyya maali? Mee maatii kiyyaaf akkuma haa ta'u jedhee ofitti haasawa. Osuma inni taa'ee yaada sammuu keessa oofu azaanni zuhurii bahe. Innis bakka taa'uu ka'ee gara masjiidaa deemee salaate. Zuhurii booda sunnaa raka'aa lamaa itti dabalee eega salaatee booda sujuuda boodaa keessatti du'aa jabduu godhe. Yaa Rabbii kiyya, ansi malee ilma namaan abdadhu. Ilmoo tanas situ naaf kenne. Isinii fi ilmaan keessanis anatu nyaachisa jettee ahadii nuuf seentee jirta. Ati akka ilma namaa ahadii hin diidu. Yaa Rabbi na dhaqqabi. Rakkoo tana keessaa na baasi jedhee onni irraa du'aa godhe. Salaata isaa xumuree ka'ee masjiidaa bahe. Eega ganamaatii faxaran nyaanne. Sa'aan laaqanaatis dabree jira. Hedduu beelawee cinqame. Anuu akkanatti beelawee daa'imni kiyyoo akkam ta'e laata? Yaa Rabbi furmaataan na dhaqqabi jedhe. Saahibni isaa tokko hulaa masjiidaa duraa suuqii qaba. Wayita masjiida irraa bahu suuqii saahiba isaa achi laalee arginaan saahiba kiyya kanarraa mallaqa xiqqoo liqeeffadhuu laata jedhee of gaafate. Yoo na dhorgates na haa dhorgatu. Maatii kiyyaaf jecha waan barbaachisu hundaan hin godha jedhee suuqii saahiba isaa ol seene. Yoo inni ol seenu saahibtichi isaa Allahu Akbar jedhee lafaa ol ka'e. Eega ganamaatii telefoona kee irratti bilbilaa ture. Garuu telefoonni keenaaf dalaguu dide. Akkamitti dhufte har'a? Eega suuqii tiyya dhufuu dhiistee turteertaa bar jedheen abbaan suuqii. Gurbaan ni rifate. Har'a haajaa akkamiitiif na barbaadde? Amma dura naaf bilbilteen beeytuu bar jedheen. Abdurrahiimtu shufeera akka keetii hojii ariifachiisaadhaaf barbaadu jira. Meeshaa halkan kana deemuu qabutu jira. Yoo meeshaan kun har'a asii bahuu baatee mallaqa guddaa kasaaruuf deema. Kanaaf fardaaf lafoon si barbaadutti jira jedheen. Gurbaan hojii dhabe kun akka malee gammade. Du'aayin tiyya qeebalamuuf deemti natti fakkaata jedhee qalbii of gammachiise. Shofeerri isaa maal ta'e jedhee gaafannaan shofeerri isaa eda galgala hidhame. Maaliif akka hidhanis hin beeyne. Abdurrahiim hidhaarraa hiiksisuuf hedduu yaalii godhee dadhabe jedheen. Osoma isaa wajji haasa'utti jiran Abdurrahiim ol seene. Shofeerri ati barbaaddu kunooti Abdurrahiimoo. Osoo goda miiqa seennee barbaannu ofumaa dhufe jedheen abbaan suuqee. Abdurrahiim ni gammade. Yaa obboleessa kiyya na dhaqqabi. Mindaa baatii tokkoo dursee amma harkatti siif kafala. Gaafa meeshaa kana geessitee deebitus mindaa baatii tokkoo siif dabala. Yoo hangasitti shufeerri kiyya hiikame, yoo ati fedhii qabaatte siif dalagaa biroo siif kenna. Yoo shufeerri kiyya hiikamuu baate immoo dalagaa kana itti fufta jedheen. Gurbaanis carraa argate gammachuun qeebale. Abdurrahiim mindaa baatii tokko achumatti lakkaa'ee itti kenne. Yoo dandeessi galgala sa'a 2 dursii bahii jedheeni biraa deemi. Gurbaan mallaqa fudhatee fiigichaan gara mana ofii qajeele. Akkuma ol seenee mallaqa fidee dhufe jaartitti kennee gammachiise. Jaartiin isaatis lafaa ol utaaltee gara suuqii deemtee waan muraasa bitattee deebite. Hoggasuma nyaata gootee nyaatanii quufan. Daa'ima isiitis harmoosistee quubsitee raffiste. Mallaqa kanarraa waan kiraa manaa fuudhii namtichatti kenni jettee jaarsa ofiitti himte. Innis mallaqa fuudhee gara mana namtichaa deeme. Hulaa dhadhoofnaan abbaa manaa itti gabbaye. Waan sirraa tursisneef dhiifama. Kunoo mallaqa siif fidee jira jedhee itti hiixate. Abbaan manaa garuu waan jedheerraa of boodan deebine. Mallaqa irraa fuudhee cinaa fudhatee cinaatti deebise. Kunoo waan ji'a tokko isiniif dhiisee jira.
Eedan manarraa bahaa argaa keessan hin fedhu. Nama biroo kan gatii guddaan kireeffatu argadhee jira jedheen. Gurbaan hedduu kadhatus namtichi ni dide. Achi booda gara mana ofii deebi'ee waan namtichi jedhe hunda himeef. Ani dana dalagaaf meeshaa fe'ee baha. Kophaa kee daa'ima wajji namticha kana biratti si dhiisee hin deemu. Meeshaa hunda mana obboleettii xiyyaatti guurra. Dallaala dubbisee mana akka nuuf barbaadu goona. Eedanaaf firaasha kana qofa asitti dhiisna. Galgala kana as bultee boru ganama asirraa godaanta jedheen. Isiinis carraa biroo waan hin qabneef tole jetteen. Akkuma jedhan meeshaa hunda mana obboleettii isaaniitti guuranii firaasha tokko qofa achitti dhiisan. Gurbaanis galgala ka'ee karaa bu'e. Halkan naannoo sa'a 5tti daangaa biyyaatti dhiyaatee jaartii ofiitiif bilbile. Habiibtiin Turkii keessaa bahuu jira. Inshaallah booda telegiraama irratti wal argina. Ammaaf Turkii hin qabu nagayatti jedheen. Yeroo inni bilbiluuf kana daa'imni akka malee booya. Maali daa'imni maal ta'e jedheen. Wanti inni ta'e naaf hin galle. Qaamni akka malee oowa. Harma hodha yeruma san deebisa. Garaanis ni baasa. Waan godhu wallaalee wajjidhamoo jira jetteen. Malee daree ka'ee haakima geessikaa. Taaksii bilbilii yaamadhu daddafii deemi jedheen. Isiinis tole jettee taaksii yaammattee gara hospitaalaa deemte. Jaarsi isiitis imala itti fufe. Intalti tun hedduu hamilee cabde. Jaarsi isii dalagaa argachuun isii gammachiisus yeroo rakkinaa kanatti fagaatee biraa deemuu isaatiif hedduu yaaddoyte. Mana haaraa argachuunis ni jabaata. Daa'ima baatee 4 qabattee olii gad deemtee mana barbaaduu hin dandeessu. Waan gootu wallaaltee hedduu cinqamte. Obboleettiin jaarsi isii naannoo isaan jiraatan kana qubatti. Garuu jaarsi isii hedduus nama hin jaalatu. Kanaaf yeroo hunda irraa fagaatanii jiraatan. Xiqqoo booda daa'imni wallaansa argatee wayyaawe. Daa'imni wayyoofnaan taaksii keessa seentee gara manaa qajeelte. Yaa Rabbii kiyya maaluma diliin tiyya. Maaliif rakkoo wal gubbaa natti deddeebite? Maaliif cinqaa natti baay'iste jettee of keessatti haasoyte? Yoo mana bira gahan waan addaatu isaan qunname. Makiinaa poolisii 2tu mana isaanii bira dhaabbata. Poolisoonnis baarikeed manatti marsanii qorannoo irra jiran. Manni isaan galan karaa irra jira. Makiinaan tokko osoo mana isaanii biraan dabru karaa irraa maqee mana isaanii keessa seenee jira. Intalattiin waan kana argitee akka harrifatte. Qaamni isii akka nama busaan qabee hollata. Waan dubbattu wallaalte. Osoo sa'a san jarri mana san keessa jiraatanii hundi isaanii ni dhuman. Makiinaan mana caccabsee qaama walakkaan ol seenee walakkaan ala jira. Jidaarri manaa diigamee makiinaa gubbatti kufee jira. Shufeerri makiinaa keessa ture lubbuun isaa hafuura bumatu beeka. Intalattiin daa'ima isii taaksii keessatti dhiistee makiinaa keessaa gabbuutee Rabbii isiitiif sujuudde. Yaa Rabbi galanni si haa ga'u. Ka dhukkuba daa'ima kiyyaa sababaa gootee manaa na baaste. Ati rakkoo nutti deemtu tan nuti quba hin qabne beeyta. Nuti waanuma ijaan arginu qofa beeyna. Tola keetiin kunoo lubbuun hafee as dhaabbachuu jira. Daa'imni kiyyas nagaya, anis nagaya. Jaarsi kiyyas nagaya naaf qaba. Tola keetiin kunoo nuti hunduu lubbuun jirra jettee Rabbii isii galatoonfatte. Hojiin Rabbii guddaa hundi sababaa qaba. Yoo qalbiin xiinxalan hundi miidhagina of danda'e qaba. Intalti tun yeroo duraa Rabbii isii komataa turte. Abbaa manaatis mallaqa itti kennanii hedduu kadhatan. Rabbiin qalbii isaatis jabeessee akka didu godhe. Jaarsi isiitis dalagaa itti banee akka gandarraa fagaatu godhe. Daa'ima isaaniitti dhukkuba darbee haadhaaf daa'imas manaa baase. Haala kanaan lubbuu isaanii oolche. Meeshaa isaaniitis baafatanii jiran. Nutuun argine malee tolli Rabbii guddaa kallattii hundaan nu marsee jira. Tika Rabbii guddaatiin baanee galla. Rahmata isaatiin jiraanna. Dubbii jabduu takka isiniif hima. Xiyyeeffannaan nu hordofaa. Ijji ilma namaa digirii 45 qofa argiti. Digiriin 315 guutuun nu jalaa dhokatee jira jechuudha. Rabbiin guddaan garuu digirii 360 guutuun nu arga. Gubbaa fi jalaan, bitaa fi mirgaan, kaabaa fi kibbaan kallattii hundarraan nu arga. Waan nuti dalaynuu miti, waan nuti qalbii keessatti yaannu beeka. Waan mudachuu jirru qofaa miti, waan nu mudatuuf deemus ni beeka. Waan dhabnee sababaa san miidhamuu jirru qofa osoo hin taane, waan achi booda argatuuf deemnu hundaa beeka. Beekumsa isaatiin maleetti baalli takka hin harcaatu. Beekumsa isaatiin maleetti qoreen takka nu waraantu. Murtii isaa malee wanti takka illee nu tuyxu. Rahmata isaatiin dachii tanarra bobbaana. Tola isaatiin rizqii argannee jiruu nagayaa jiraanna. Dubbii tana laaftutti hin laalinaa. Seenaa kanarraa barnoota guddaa argattanii jirtan jedhee abdadha. If duraafis inshaallah seenaalee akkanaa hedduu isiniif qopheessuuf deema. Yoo hordofuu barbaaddan subscribe godhaa. Laayikii fi sheer gochuun carraa kana namoota birootiifis qoodaa. Yoo yaada qabaattan kooment irratti naaf barreessaa. Fi amaanillah.